Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Kabajamtoota jaallatamtoota maatii waaqayyoo hordoftoonni firii Tewaahidoo Tiyuub akkam jirtu, akkamiin turtanii, akkamiin sa'atii kana eegdanii galatni waaqa keenya, uumaa keenya, qoricha keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Deessuu haadha isaa qulqulleettii qulqullootaa abdii cubbamoota maqaan isheellee kan ulfaate kan kabajame kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Ameen. Maatii waaqayyo baga guyyaa har'aa geessan jecha firii Tewaahidoo Tiyuubiin akkuma beekamu hojiin isaa itti fufaadha, dhaabbataa miti. Garuu haala yerooti yookaan haala tokko irratti biizii ta'uudhaan hojii dabarsuu guyyaa lama wayiidhaaf dhaabee ture. Amma garuu fidatee dhufaa jira maatii waaqayyo. Kanaaf hordofaa. Kanan ittiin jedhu yeroo hunda hin daawwattu garuu maal xaafateetu yeroo seentanitti mallattoo duwwilii rukutuu raanfattu. Duwwilii beektu mallattoo ishee gara olii sana jirtu saabskraayibii fuuldura jechuudha. Ishee tuqxanii achi ishee erga tuqxanii booda gara ol kan jettu irratti qubee ALL'dhaan ol kan jettuun okay jettu. Isa booda maal ta'a? Wanta firiin Tewaahidoo yookaan mucaan Tewaahidoo hojii isaatiin dabarsu waan Tewaahidoo jechuudha. Achirraa argattu. Yeroo guyyaa guyyaatti sa'aatii daqiiqaan gadhiisu irratti isin bira ga'a. Achirra waa hedduu akka argattan abdiif amantiin qaba. Kanaaf firii Tewaahidoo Tiyuubiidha. Seenaatii daawwadhaa isiniin jedha. Hojiin firii Tewaahidoo Tiyuubii ammallee faaruu haarawaa bifa ajaa'ibaatiin dhufaa jira. Diraamaallee yeroo xiqqoof adda kutee ture itti fufuu fida. Walaloowwan barnoota sagalee waaqayyoo fi kan kana fakkaatan qabatee dhiyaachaa jira. Seenaatii saabskraayib, laayik, sheer godhaatii hordofaa. Kun dhaamsa firii Tewaahidoo Tiyuubiiti. Kanaaf maatii waaqayyo hordofaan isiniin jedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf hin irraanfatinaa. Mallattoo duwwilii tana rukutaati ol irratti okay jedhaati. Yeroo hundaa akka isin bira ga'u godhaa. Hundumtuu wannan kallattiin gadheessu isin bira ga'a jechuudha. Galanni waaqa keenyaaf haa ta'u. Deessuu haadha Dubroo Maariyaam ergamoota toloota qulqulloota hundumaa kennaaf aangoo isaaniin maqaan isaanis kan ulfaatee kan kabajame kan ol jedhe nuuf haa ta'u. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Firii Tewaahidoo Tiyuubii irraa.